Carraa kanarraas namoonni baay'een fayyadamaa jiru asirratti akka argaa jirtan jechuudha. Kan biraa immoo $200 fi $100 illee namoonni argatan kunoo bakka kanarra jiru jechuudha. Kan biraa pilaatfoormii kanarratti aanillee erga jalqabee reefu guyyaa 2 keessatti jechuudha. Asirratti aanillee invayitiidhaan $3 qaqqabeen jira jechuudha. Yeroo $10 guute hin beekamu $10 sana yoo san guutiin immoo carraan $100 yeroo baay'ee aappiiwwan laayiv istiriimiis ta'ee paartii yookaan geestii irratti hojjetaman irratti namootuma jalqaba dursanii seenantu fayyadamoota jalqabaa taasise akkasumas immoo agarraa irraa fayyadamaa jiras. Fakkeenyaaf aappii akka Poppolaayivii fi haala fudhachuu dandeessu namoonni jalqaba seenan agarraatti pilaatfoormicha irratti galii gurguddaa irraa argachaa jiru jechuudha. Kana jechuun isin yoo har'a seentan galii gurguddaan argattan jechuu miti garuu chaalenjiiwwan har'aa fi yeroo sana jiran tokko miti isiniin jechaan jira malee. Har'as namoonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan aappiin har'a isinii qabadee dhufeerraa galii guddaa akka argattan abdiin qaba. Sababbiin isaas aappiin kun erga jalqabame iyyuu taaskiiwwan lakkaa erga jalqabame torban hin guunne. Kana jechuun immoo pilaatfoormii kana irratti namoota haaraa taatanii seentanii pilaatfoormii kanarraa fayyadamoota jalqabaa ta'uu ni dandeessu jechaan jira. Aappiin kun dhiiraafis shamarraniifis garaagarummaa taaskii hin qabu. Dhiiraafis shamarraniifis guyyaa guyyaadhaan jechuudha taaskii qofaan $1 yookaan immoo torban tokkotti haga $7 kan ittiin hojjechuu dandeessanidha jechuudha. Kana malees aappiin kun fooloorsii isin argattaniin illee guyyaatti haga kooyinii 6,000 kallattiin ittiin argachuu dandeessan jira. Kan biraa invayitiidha. Invayitii irratti namoonni baay'een pilaatfoormiiwwan baay'ee irratti kan isin barbaadanii fi kan irraa ittiin fayyadamaa taatan invayitiidha. Invayitiidhaan immoo pilaatfoormiin kun akkuma jalqabatan panaal irratti argatanii dhuftan carraa $10 kaasee haga $200 qaba. Carraa kanarraas namoonni baay'een fayyadamaa jiru asirratti akka argaa jirtan jechuudha. Kan biraa immoo $200 fi $100 illee namoonni argatan kunoo bakka kanarra jiru jechuudha. Kan biraa pilaatfoormii kanarratti aanillee erga jalqabee reefu guyyaa 2 keessatti jechuudha. Asirratti aanillee invayitiidhaan $3 qaqqabeen jira jechuudha. Yeroo $10 guute hin beekamu $10 sana yoo san guutiin immoo carraan $100 as jira waan ta'eef inni qaqqabuu danda'a. Kunoo asirratti akkuma argitan immoo $8 qaqqabeen jira. Kanaaf pilaatfoormiin kun adivaanteejiiwwan baay'ee kan qabatee dhufedha. Namoonni baay'eenis immoo amma seenanii kana irratti hojjechaa jiranii fi namoota baay'ee kan ittiin galmeeffachaa jiran jechuudha. Isinis carraawwan kanneen seentanii fayyadamaa ta'uu dandeessu. Maaliif yoo jettan ejentii koomishiniinsaa akkuma aappiiwwan kanneen biroo parsantii 4 irraa kaasee hanga parsantii 20tti jira. Kanaaf namoonni amma jalqaba seentan immoo ejentii yoo taatan namoota galmeessuudhaan namoota sana hojjechiisaa isinillee koomishinii gaarii ittiin argachuu kan dandeessanidha. Kan biraa immoo adivaanteejiiwwan baay'ee kan qabatee dhufee fi kana booddee immoo wantoota baay'ee abdeetii ni godha jedhamee kan eegamu torban tokko booda immoo carraa biidillee akka galchanillee dubbataa waan jiraniif jechuudha. Damoota jaallee jechuudha. Biidii jechuun namoota jaati isallee qabatanii waan dhufaa jiraniif namoonni haga yoonaatti hin jalqabiin jirtan ammuma aappii kana jalqabuudhaan isinillee irraa fayyadamoo jalqaboo ta'uu dandeessu. Kanaaf ammuma akkaataa kamiin akka isin jalqabdan isteeppii isaa guutuun isinitti argisiisa waan ta'eef haga xumuraatti viidiyoo ilaaluudhaan viidiyoo suuraan darbiin jechuudha. Viidiyoo ilaaluudhaan isinillee wantoota immoo gaaffii isinitti ta'e immoo dhuftanii na gaafachuullee ni dandeessu. Anillee galgala pilaatfoormicha irratti laayivii waan an argamuuf ID kanaan jechuudha dhuftanii achirratti na argachuu dandeessu. Kanaaf amma akkaataa kamiin akka aappicha jalqabnu akkaataa kamiin akka nuti aappicha irraa galii argannu akkaataa kamiin nama invayit goone immoo eessaa akka argannu carraa $200 sanallee kan jedhullee dhuma irratti isinittan argisiisa waan ta'eef haga xumuraatti viidiyicha ilaaluudhaan isinis irraa fayyadamoo ta'uu dandeessu. Hojicha jalqabuudhaaf liinkiiwwan eessa arganna kan jedhuun isinitti hima. Liinkii isa jalqabaa jechuudha. Telegiraam biraan isinii kaa'ee asdaanii maltiimiidiyaa jettanii sarchi gootanii achirraa poostariin akkasii jira jechuudha. Poostaricha jala immoo liinkiiwwan lamatu jira. Inni tokko kan ejentootaati. Inni tokko immoo kan hojjetotaati jechuudha. Ejentii ta'uu warri barbaadan ejentiidhaaf jedhee kanan kaa'ee liinkii isa tokko dandeessu. Hoostii warri ta'uu barbaadan immoo hoostiidhaaf jedhee kanan kaa'ee liinkicha isa tokko dandeessu jechuudha. Kan biraa immoo telegiraam irratti guruupiin illee jira jechuudha achi jala. Guruupii sana irratti wantoota baay'ee gaafachuu dandeessu. Akkasumas immoo hojiiwwan onlaayinii garaagaraa Telegram channel irratti yeroo gadhiifaman gara guruupichaatti illee waan dhufuuf jechuudha. Isa fayyadamuu dandeessu. Namoonni Telegram channel kiyya joinin godhin jirtan garuu haga yoonaatti miidhamtootadha. Sababiin isaas hojiiwwan onlaayinii baay'eetu achirratti gadhiifamaa jira waan ta'eef achirra deemtanii asdaanii maltiimiidiyaa jettanii join gochuun dagatina. Liinkii aappii kanaa karaa biraa immoo koomentii viidiyoo kanaa jalqaba irra isinii piin godhee kaa'een jira jechuudha. Achi jalaallee fayyadamuu dandeessu. Akkasumas Telegram channel kiyyas koomentii jalqabaa irratti piin isinii godheen isiniif kaa'a waan ta'eef achi jalaa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma aappicha erga buustaniin booda akkaataa kamiin akkasiin bantan akkaataa kamiin akkasiin hojjettan guutummaan guutuutaan isinitti argisiisa waan ta'eef viidiyoo kana haga xumuraatti ilaaluudhaan isinillee jalqabdanii irraa fayyadamuu ta'uu dandeessu. Aappicha akkuma buuftaniin yeroo tuqxan jechuudha haala kanaan isinii fida. Kan isin tuqxanis immoo jala kanarraa piroofaayil isa jedhu kana yeroo tokko ni tuqxu. Isa kana jechuudha bakka xiyyaan isinitti argisiise. Akkuma isa tuqxaniin haala kanaan loogiin jedhee bakka kanarratti isinii fida isa yeroo tokko ni tuqxu. Isa kana jechuudha.
sanamma xiyyaanis dargisee kan argatu tuqxaniin booda haala kanaan filannoo akkasii isinii fida jechuudha. Kan isin ittiin galmooftan imeelii waan ta'eef saaniwiis googil isa jedhu kana yeroo tokko ni tuqxu. Sana booda imeelii bilbila keessan irraa isinii fida jechuudha. Namoota aappii biraa irratti hojjetanii baay'ee isin dhibu kuni. Sana booda haala kanaan erganni imeelii keessan isinii banee imeelii tokko isaanii filattu jechuudha. Imeelii itti fayyadamtanii imeelii sana erga filattaniin booda immoo gara isteeppii isa xaanutti isin dabarsa jechuudha. Karaa salphaadhaanidha kan isin galmooftan kun baay'ee waan isin dhiphisa jedhee yaadu garuu namoota aappii waan akkasirratti hin hojjenne malee jechuudha. Sana booda bakka kanarraa agireendaa sheer bakka jedhu kanaan ni tuqxu. Erga isa tuqxaniin booda haala kanaan isteeppii xaanutti isin dabarsa jechuudha. Asirratti maqaa keessan maqaa imeelii isinii fida. Isin maqaa keessan akka barbaadanitti edit godhachuu dandeessu jechuudha. Bakka kanarratti maqaa keessan isa sirrii barreessitanii ittiin galmaa'uu dandeessu jechuudha haala kanaan. Sana booda bakka kanarraa change avatar jedhu kana tuqxanii profaayilii jijjiiruu dandeessu. Gender isa jedhu kanarraa immoo tuqxanii saala keessan dhiira yoo taatan meelii shamarra yoo taatan fiimeelii gootu jechuudha. Invitation koodiin akkuma jirutti gootanii register jettu jechuudha. Invitation koodii sana tuqina. Sana booda haala kanaan gara isteeppii isaa xaanutti isin dabarsa jechuudha. Kun amma galmaan jira jechuudha. Amma akka carraatee ani galmaa'een jira. Isinis haala kanaan aappicha irratti ni banattu jechuudha. Tole erga bantaniin booda immoo maal gootu gara piroofaayilii keessanii seentu ammasii piroofaayilii bakka jedhu kana yeroo tokko ni tuqxu. Bakka nama xiyyaanis argise kana jechuudha. Isa erga tuqxaniin booda asirratti kan nuti jalqaba goonu feesa authentication raawwachuu waan qabnuuf rawaardis kan jedhu irra gala karaa salphaan isinitti argisiisa akka karaan biraazara garuu rawaardis kan jedhu irra erga galtaniin booda asirraan gara kanatti isin fida. Asirratti kan isin gootan maalidha? Kun bakka kanarraa beezik salarii kan jedhu jira. Waa'ee salarii yookaan immoo waan nuti hojjennu isinitti hima. Isa dura garuu bakka beezik salarii jedhu fuuldura gosa jedhu kana jechuudha. Isa nama isinitti argise kana yeroo tokko ni tuqxu. Erga isa tuqxaniin booda bakka kanarratti isin dabarsa. Asirratti complete face authentication kan jedhu jira. Isa yeroo tokko go authenticate isa jedhu kana tuqxanii sana booda sarkiliin isinii dhufa. Sarkilii sana keessa fuula keessan galchuudhaan barreeffamoota sana ilaalaa waan inni godhe isiniin jedhu gootu. Sana booda sarkiliin sun naanna'ee bifa magariisaatiin yeroo inni wal tuqee ashaaraa fuula keessanii isin fudhata jechuudha. Sana booda raayitii isinii godha. Sana booda xumurtaniitu jechuudha. Erga isa xumurtaniin booda immoo pilaatfoormicha irratti hojiiwwan jiran maal maalii kan jedhu isinitti masa dura garuu jala kanarraa complete account password isa jedhu irratti passwordii keessan isa tuqxanii jechuudha. Passwordii dijiitii 6 fi isaan olii passwordiitti godhachuu dandeessu akkaawuntii keessanitti. Innis immoo bilbila kan biraa irratti loogiin gootanii galchuudhaaf illee isin fayyada waan ta'eef withdraw isin fayyaduu danda'a. Kanaaf isa kana gootu. Erga isaan kana lamaan xumurtaniin booda immoo taaskiiwwan jiran pilaatfoormicha irratti isinitti taa'ima. Amma kallattiiwwan hojii pilaatfoormicha irra jiran yoon isinitti himu ni jalqaba paartii yookaan laayivii namaarraas taa'uudha. Mana keessanis taatanii mana namaas taasanii kan ittiin hojjetanidha. Mana namaa deemuudhaan mana waan akkasii isaan kanarraa filattanii mana kan barbaadan jooyin gochuudhaan teessoo qabatanii teessuudha. Mana keessan immoo banachuu barbaadan immoo bakka kanarra mallattoo pilaasii kan ofirraa qabu mallattoo manaa wayii kan fakkaatu jira. Isa tuquudhaan mana keessanii banattu jechuudha. Haala kanaan mana keessan erga banattaniin booda teessoo kanarra teessanii jechuudha. Sa'aatii tokko yoo turtan 50,000 namoota haaraadha. Sa'aatii lama turtan 50,000 guyyaatti doolaara tokkotiin argattu jechuudha. Jala kanarra immoo barbaadan geemiiwwan jiru, koiniiwwan garaagaraa kun bakka kanarra immoo booksiin jira jechuudha. Booksii kanas immoo eegdanii mana namaas mana keessanis yeroo tokkotti koinii 4,000 isinii kenna. 400 isinii kenna walii galatti guyyaatti koinii 2,000 yeroo 5 isa kanallee eegdanii daqiiqaa 5 lakkaa'ee akkuma inni dhufeen dhumeen ni fudhatu jechuudha. Kan biraa koinii kana walitti qabatanii immoo geemiiwwan garaagaraa jiru. Bakka kanarra immoo geemiidhaan alatti immoo laakii gochuu ni dandeessu jechuudha. Kun geemiiwwan baay'eetu jiru. Laakiin yookaan immoo gaambalii gochuu dandeessu. Koinii walitti qabatan immoo asuma kun mallattoo giiftii kana tuquudhaan giiftii illee ofii kennuu ni dandeessu jechuudha. Inni kun giiftiidha. Warri kun jechuudha warri giiftii jala jiran giiftiidha. Warri immoo laakii jala jiran immoo laakii jechuun ittiin taphachuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan irratti jirtanii ittiin taphachaa galii keessan dabalataa ittiin argachuu dandeessu. Tole amma immoo gara piroofaayilii keenya galuudhaan rawaardiiwwan jiran akkasumas immoo akkaataa kamiin akka nuti fudhannuun isinitti argisiisa. Guyyaa guyyaadhaan galii arganne ilaaluudhaaf akkasumas immoo sa'aatii keenya argatu xumurreen booda riisiivdi gochuudhaaf waan hundaaf iyyuu piroofaayilii keenya keessanii gala jechuudha. Piroofaayilii keessan keessa erga galtaniin booda asirraa gubbaa kanarra maqaan keessan jira. Maqaawwan keessan asirraa bakka kana mallattoo kana tuquudhaan maqaa keessan edit gochuu dandeessu. Mallattoon iskiriptoo isinii dhufa. Tole gubbaa kanarra kan jiran fooloowingii faansi kan jedhu jira. Normaali isaan kun isinitti ulfaatu odee yaadu. Itti aanee kan jiru waaleetiidha. Waaleetiin immoo maalidha? Kan nuti hojjenne kan walitti qabadu koinis haa ta'u pooyintiin keenya bakka kanarratti walitti qabama jechuudha. Waaleetii yoo tuqxan gubbaa kanarraa koyin kan jedhu jira, pooyintii kan jedhu jira. Koyiniin giiftii ofii kennuudhaan gara pooyintiitti jijjiirrachuun qarshiitti kan jijjiirtanidha. Pooyintiin immoo guyyaa guyyaan taaskiiwwan hojjettanis ta'uu danda'a. Giiftiiwwan garaagaraas yeroo fudhattan ta'uu danda'a. Kan asirratti itti walitti isinii qabame
kallattiidhaan doolaara gootanii withdraw gochuu dandeessanidha jechuudha. Withdraw gochuudhaafis immoo bakka kanarraa withdrawal kan jedhu jira. Bakka kana tokkodhaan asirraa doolaara 10 kaastanii withdraw gochuu dandeessu aga doolaara 200 jechuudha pilaatfoormicharraa. Tole gara waa'ee withdraw gara fuulduraatti withdraw gochaa waan isitti argisiisuuf amma sa'aatiin akka isinitti hin dheeranneef jechuudha viidiyoon. Bakka kanarraa reward kan jedhu jira. Rewardiin guyyaa guyyaadhaan galii keenya kan keessaa fudhannudha jechuudha. Waan hojjenne dirqama fudhachuu baannaan nuuf hin lakkaa waan ta'eef jechuudha pilaatfoormichi. Asirratti akkuma argaa jirtan bakka kanarraa 50 kan jedhu jira. Basic salary dha jechuudha. Jalqabarra kan jiru basic salary dha. 50 daily irra gochuu dandeessu, normally party irra gochuu dandeessu. Nobaliin immoo VIP garaagaraatiin kan isin argattanidha jechuudha. Kanaaf asirraa nama party irra haa ta'u, daily irra haa ta'u bakka kanarratti 50 guyyaatti 100 fudhadha jechuudha. Innis immoo sa'aatii tokko gaafa guute fakkeenyaaf ammaanii daqiiqaa 40 ta'eera. Daqiiqaa 60 gaafa ta'u 60 irraa 60 gaafa ta'u bakka kanarraa claim naan jedha jechuudha. Go kan jedhu badee isa 50 jalqabaa nan fudhadha jechuudha. Deebi'ee amma sa'aatii 2 gaafa ta'u yookaan immoo daqiiqaa 220 irraa 220 gaafa ta'u inni kun jechuudha. Sa'aatiin lammaffaan asirratti 50 nan fudhadha walii galatti guyyaatti 50 yeroo lama 100 nan fudhadha jechuudha pilaatfoormii kanarraa. Inni kan biraa pilaatfoormicha irratti kooyinii kallattii ittiin argannudha. Asirratti akkuma argaa jirtan bakka kanarraa namoota follow sin taasisaniin kan isin argattanidha. Jalqaba namoonni 10 follow sin taasise guyyaadhaan 2000 taanee immoo namni 50 2000 nama 100 gaafa sin taasise 2000 haala kanaan argachuu dandeessu. Taanee kan jiru immoo VIP dha. VIP dhaan illee 5,000 isinii kenna jechuudha. Normally VIP yoo qabaattan jechuudha. Bakka kanarratti isinii kenna. Asirrattis immoo akkuma argaa jirtan immoo VIP 1 kan jedhu jira. VIP 1 coinii keessaniin bittu erga bittaniin booda VIP ota kana kuma 30 isinii kenna jecha deema jechuudha. Aga miiliyoona 13 illee ni deema jechuudha. Isaan kun akkuma VIP isaaniitti jechuudha. Kan isin yaaduu qabdan pilaatfoormii kanarratti miiliyoonii tokko jechuudha. Pointiin miiliyoonii tokko doolaara 10 akkuma appiiwwan kan biraarratti kumni dhibbi tokko doolaara 10 ta'e jechuudha. Pilaatfoormii kanarratti immoo akkas fakkaata jechuudha. Deelii kan argannu isaan kana fakkaata. Pilaatfoormicharraas immoo galiiwwan nuti argannu isaan kana fakkaata. Kan biraa pilaatfoormicharratti kan nuti hojjechuu dandeenyu jechuudha. Normaalii amma haaraa waan ta'aniifidha malee gara fuulduraattis TDD keenya sirreessuudhaan deelii jechuudha. Guyyaadhaan aga doolaara 280tti hojjechuu ni dandeenya yookaan immoo aga poointii miiliyoona 500,000 sa'aatii 4 ittiin hojjechuu ni dandeenya jechuudha pilaatfoormii kanarratti. So kanaaf jabaattanii hojjettan pilaatfoormii kanarraa kallattii garaagaraatiin galii argachuu dandeessu. Koiniiwwan garaagaraa poointii garaagaraa argachuu dandeessu jechuudha. Amma immoo pilaatfoormicharraa tole isa dura garuu pilaatfoormii kanarraa isaan kana siitingiiwwan isaan kana sinitti hima. Inni kun mool kan jedhu kun asirratti makiinaa yookaan immoo profailii keessan bareechuudhaaf kan isinitti fayyadamtan as keessa jira jechuudha. Ittaan immoo bakka kanarra VIP'n akkuma isinitti hime coinii yoo qabaatan coinii keessaniin kan bitachuu isin dandeessan baay'ina coinii qaba jechuudhaan illee murteeffatee qaba jechuudha. Asirra leevelii keessanidha. Giiftii waaliin immoo giiftiiwwan isiniin kennameen kan asirratti badhaasota garaagaraa noobeeliiwwan garaagaraa isinii kennamudha. Ittaanii invaayitiidha. Invaayitii namoota gochuudhaan illee pilaatfoormicharraa bakka kanarratti kallattiin isinittiin galiittiin argattan jira jechuudha. Kan biraa immoo asirratti isaan kun lamaan jiru jechuudha. Asirraa coinii argattu. Isaan kun sa'aatii tokkoon dhuftanii cheekii gochuudhaan jechuudha. Ani amma duraa waan fudhadheefidha. Isa kanallee inni kunillee hin qabu jechuudha. Kanaaf sa'aatiidhaan nufuudhaan asirraa kun amma coinii 100 argadheen jira. Sa'aatiidhaan as keessa seenuudhaan argachuu dandeessu. Lammaffaa immoo asuma keessaallee nama invaayit gochuu dandeessu garuu karaa biraa isinitti argisiisa waan ta'eef kanaaf noormaalii rakkoo hin qabu jechuudha. Kan biraa asirratti ankar daataan namoota galmeessitan yookaan immoo kan nuti arganne galiin keenya kan itti galmaa'u bakka kana keessattidha jechuudha. Yookaan immoo as keessa nu ta'a jechuudha. Bakka kanarra immoo maay seelariin coinii namoota bituu barbaadaniifidha. Taanii kan jiru immoo maay gaayid kan jedhu jira asirratti ejentii poostii namoota ejentii taataniif bakka kanarratti wantoota lama isiniifidha jechuudha. Inni jalqaba maay ankar kan jedhu ittaan immoo bakka kanarra maay ejentii kan jedhu yookaan immoo sab ejentii keessan namoota isin ejentii taasistan jechuudha. Inna haala kanaan isinitti mul'ata jechuudha pilaatfoormicha irratti. Asirratti hoostota keessan as keessa seentanii liistii isaanii ilaaluudhaan namoota san akka isaan hojjetan gochuu dandeessu. Ejentoota keessan immoo as keessa seentanii liistii isaanii cheek gochuu dandeessu jechuudha. Profaayilii keessan jala immoo namoota meeqa gayyoonatti akka galmeessistan isinitti argisiisa jechuudha. Kana fakkaata. Tole amma immoo pilaatfoormicharraa kan hundumti keessan eegaa jirtan isa doolaara 200 sana eessaa akka argannuun isinitti argisiisa. Isa immoo aga doolaara 200 invaayitiidhaan aga doolaara 200 kallattiin ittiin argattan jira isiniin jedheen ture seensaa irratti. Isas immoo kan argattan kunoo bakka kanarraa wantootni daddarban jiru kuni deelii kan nuti hojjennudha jechuudha. Isaan keessaa amma fakkeenyaaf kun amma ofishaaliin kun erga darbeen booda noormaalii maqaan namaa na dhoksee jira jechuudha. Gubbaa kanarraa isa balleessin isinitti argisiisa. Akka mana isaanii deemuu fidhachuudha. Yookaan akkasitti daddabarsitanii jechuudha. Kunoo bakka kanarraa qoba keessaniin daddabarsitanii
bakka kanarra kun $200 invite win up to jedhee $200 kan jedhu jira. Isa yeroo tokko ni tuqxu akkasitti. Kunoo erga tuqxaniin booda asirratti akkuma argaa jirtan namoonni baay'een win gochaa jiru jechuudha. Kun asirratti asirra daddarbaa jira $10 jedhee $10 jedhee aguma turtanii ilaaltan namoonni baay'ee win gochaa waan jiranii kun fakkeenyaaf amma CD namoonni jedhamus immoo kun asirratti argatee jira jechuudha. Kanaaf isa haala kanaan daddabarsitanii namoonni agama akka argachaa jiran ilaaluu dandeessu jechuudha. Isinis immoo namoota erga fiirtaniin booda bakka kanarratti carraa isinii kennama. Fakkeenyaaf asirratti nama lama carraa naa kennee jira jechuudha. Nama lamaan yeroo lamanan diraawu godha. Isaan kana keessaa tokkorra yoo naa dhaabbate naa kenna jechuudha. Ittaan immoo guyyaa guyyaadhaan jechuudha namoota isin hawwanii taasistanii fakkeenyaaf asirratti nama guyyaatti nama 3 yoo taasistan nama 3 irraa 3 carraa 3 isinii kenna jechuudha. Yoommoo nama 5 immoo nama 10 taasistan immoo carraa 3 isinii kenna. Nama 20 yoo taasistan carraa 5 isinii kenna. Nama 30 yoo taasistan carraa 10 isinii kenna. Nama 35 yoo taasistan immoo nama 35 yoo taasistan ammas carraa 2 isinii kenna. So kun jechuun deelii kan nuti argattanidha jechuudha. Deelii argachuu dandeessu jechuudha. Kan biraa immoo jaakbootii irratti immoo yoon isinitti argisiisu jechuudha. Aga yoonaatti namoonni $200 sana fudhatan $100 fudhatan jiru jechuudha as keessaa. Kun akkuma argaa jirtan namoota 4 turan kaleessa har'a namoota 5 qaqqabee jira jechuudha. Har'allee namni kan biraa $100 argatee jira jechuudha. Kun asirratti isaan kun amma $100 argatanii ishiin kun qofti immoo $200 argatee jirti jechuudha. Kanaaf pilaatfoormichi saaraa waan ta'eef namoo isinis carraa qabdu keessattuu isa $10 $20 kanaaf carraa qabdu waan ta'eef namoota affeeraatii withdraw gochuu dandeessu jechuudha. Yeroo $10 20 50 100 geessan kallattiidhumaan gara qarshiitti jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Tole anis amma carraa lamaan qaba waan ta'eef carraa kiyya lamaan haala kanaan naanneessu jechuudha. Carraa tokko naafee ammas carraa tokko kanaan naanneeffadha jechuudha. Akkuma argitan 0.6 kennee jira jechuudha. Duraan 7.45 irraan ture kileemii godhaan jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan asirratti meeqa qaqqabeen jira jechuudha. $8 qaqqabeen jira. $10 gaafan qaqqabu maalan godha jechuudha. Withdraw gochuun nan danda'a jechuudha. Isin immoo gaafuma aappicha bantan immoo carraa 5 isiniif kenna jechuudha. Nama invite namaatiin gaafa bantanii seentan aga carraa 5 argachuu dandeessu waan ta'eef bakka kanarra kootaati cheekii godhaa yoo jalqaba irratti isinitti argisiisu baate bakka kanarra dhuftanii cheek gochuu dandeessu. Amma immoo akkaataa kamiin namaaf feerraa akkaataa kamiin arganna kan jedhuun isinitti argisiisa. Haala kamiin namaaf feerra kan jedhu tokkoffaa asumarraa bakka kanarraa goo kan jedhu kana tuqxanii nama barbaadan akkasii goo yoo tuqxan tokko isaanii keessaa goo yoo tuqxan jechuudha. Asirratti bakka invite isin fida bakka kanarra tuqxanii kun invite no kan jedhu jira isa kana ni tuqxu. Asirraa liinkii keessan koppii gootanii abbaa barbaadan erguu dandeessu jechuudha. Kun bakka kanarraa invite kan jedhu kana naa tuqxan ejentii taatan filannoo lama isinii kenna. Kun bakka kanarratti ejentii namoota gochuu barbaadan isa kana streamerii immoo taasisuu barbaadan isa kanadha jechuudha. Haala kanaan namoota affeeruudhaan hostii yoo taatan immoo noormaalii kallattumaan callistanii akkasiin affeertaniif isin taasisa waan ta'eef haala kanaan namoota affeeruu dandeessu. Keessattuu isin ejentii taa'u jedha maaliif pilaatfoormii haaraadha waan ta'eef isinillee irraa fayyadamaa ta'uudhaaf haala kanaan hojjedhaan isiniin jedha. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Yeroo itti aanutti immoo aappii kan biraatiin barumsa kan biraatiin walitti deebina. Akkasumas immoo aappii kanarratti akkaataa kamiin akkasii withdraw gootan guutummaa viidiyoo waan isiniif hojjedhuuf chaanaalii kana subscribe gochuudhaan eeggadha. Akkasumas immoo telegram chaanaalii keenya irratti join gochuudhaan hojiiwwan onlaayinii garaagaraa deemtanii achirraa jalqabuu dandeessu. Akkasumas immoo waa'ee aappii kanaa odeeffannoowwan garaagaraallee achirratti wanta gadhiisuuf join gochuu hin dagatina. Akkasumas immoo telegram guruupii keenyas immoo telegram chaanaalii keenya irra kan jiru jechuudha. Liinkiinsaa isa tuquudhaan achirratti illee dabalamuudhaan hojiiwwan onlaayinii garaagaraa gadhiifaman akkasumas immoo waa'ee aappii kanaallee achirratti waliin mari'achuu waan dandeenyuuf join gochuu hin dagatina. Galatooma.